ኢየሱስ ሞት ለንሻን ሻሮኒ ሞቲ ጉዳ ይተጋወት dhugaa turtuu fulfaattuu sanyii dabbuu abiyyuu daawwee gosa Oromoo Arsii naannoo Kambaataa keessatti onneen namaa hundee dhufaatii sanyii isaa baruuf hawwiin qabu olaanaa waan ta'eef eenyummaa guyyaa keessa itti maxxane kan kooti jedhee dhugeeffatee jiraatulleen gaaffii eenyummaa isa dhugaatiif deebii argatu malee tasgabbii hin horatu. Hawaasni sanyii dabbuu abiyyuu sikkoo mandoof utaa waayyuu hiddii dhufaatii isaanii gosa Oromoo Arsii keessaa tokko ta'e jaarraa hedduuf afaan Kambaataa, afaan Hadiyyaa, afaan Walaayittaa fi afaan Halaabaa dubbachaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Kambaataa, godina Walaayittaa, godina Halaabaa fi aanaa addaa Xambaaroo keessa aadaa lafaatiin kan jiraatan ta'ulleen hawwiin onnee isaanii eenyummaa dhugaa baruuf qabdu yaamicha sagalee gadi qabatanii nama fagoo jiru ofitti yaamuu fakkaatus yaamichi suutaa kun walirraa cituu dhabuunsaa afaanii fi aadaa Oromootirraa citanis biftii barruun ganaa harka isaanii warra aadaa isaaniitiin bulanii afaan isaanii dubbatanitti achiin citanii akka hin hafne ittisee hardharraan kan isaan gahi ta'uu dubbatu. በከምባታ ዞን ውስጥ በሀዲያ ዞን ውስጥ በወላይታ ዞን ውስጥ ከፍተኛ የኦሮሞ ዝርያ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ለሚፈለግ ከሆነ እዚህ ከምባታ ውስጥ 99% ኦሮሞ ነው። እኛ እዚህ ከምባታ ውስጥ ያለን የኦሮሞ ብሔረሰብ ማንነታችንን ከአያቶቻችን ከአባቶቻችን የወረስነው ነው። ቋንቋው ከምባተኛ የሚባለውን ቋንቋ እንናገር እንጂ ኦሮሞ ነን። ውስጣችንም ማንነታችንም መልካችን ራሱ የሚገልጽ ነው። ይሄም መገለጫችን ዋናው ነው። ማንኛውም እዚህ ከምባታ ምድር ውስጥ ያለ የጎሳ ሲያይ ኦሮሞ መሆናችንን በግንባራችንም በእጃችንም በመዳባችን ማለት ነው ያውቁናል። ጃራ ሄዱ ዱራ አቦቲን ሳኒ ኦሮሚያ ራ ጎዳናኒ ናኖሌ ከኒን itti qubachuun saanii duudhaa afaanii fi akkaataa jireenya yeroo tokko ittiin ibsamanirraa gargar galanii akka jiraatan dirqamuu dubbatan. Har'a sanyiiwwan kun baay'een isaanii afaan Oromoo hin dubbatan. Akkasumas seera aadaa abbootii isaanii dammaqinaan hin raawwatan. Haa ta'u malee aadaan addaan cituu kun jiraatus hawwiin gadi fagoo fi hin raafamne jiraachuunsa dhaloonni haaraan jaarraa kanaa hundee abbootii isaanii haaromfachuun gaaffii onnee eenyummaa dhugaa argataniiru. Hawwiin kun sirna gadaa caasaa bulchiinsa dimookiraasii fi walqixxummaa ta'een buluuf bulfamuus kan of keessaa qabu waan ta'eef tibba kana yakka badii lubbuu isaan gidduutti raawwate gamanumaan sirna kootti dhufeetiin fixachuun isaanii agarsiisa guddaadha. Muramte gortu maaltu murame muramte guyyaan seeraa muramte nafse baheeraa muramte oromticha muramte kabaddaa jirullee ka laanganno jiru ka dhiya jiru ka barii jirullee ka ameerikaa jirullee aadaa ufiitiin bulaa muramte heeraaf seera jala bulaa muramte waan aadaa ufiitiin fixaaraa muramte nafseetti baheeraa muramte nafsee yoo baate guyyaa qabdii muramte amanee korma awwaalaa kenneera jetteetti qortuun muramte wayaa awwaalaatiin awwaalee amanee sadii sarbaa dhiigaatiin kana muluu dhameeffateeti adha'a. Hulee tanatti galee guyyaa araaraa dhaabeeraa muramte namni araara kana tuqee jedhee muramte waan oromtichaa tuqee muramte araarri kun sobaa miti muramte garoomni kun sobaa miti muramte kana hin fudhattaa muramte. Barbaachisummaan hidda dhiigaa ofii beekuu fi kabajuun kun daangaa afaaniif aadaatiin osoo hin daangeffamin daangaa cabsee kan deemu ta'uu isaatiif Oromoonni dabbuu abiyyuu daawweef utaawayyuu fakkeenya guddaadha. Sanyiiwwan kun addunyaa irratti bakka dhugaan isaanii jirtu barbaacha imalli jalqaban fageenya baraaf baay'ina yerootiin osoo hin daangeffamin fedhii hafuurri namaa ka'umsa isaa wajjiin deebi'ee walquunnamuuf qabu fuulduratti illee ragaadha. Lafa abbootii isaanii Oromiyaa keessaa godaananii dachee naannoo Kambaataa keessaa qubatanis miseensotni hawaasa isaanii bakka jiraatan keessatti dhiibbaa guddaa geessisuun warra jiraachaa jiru ta'uu dubbatu. የዳዌ ጎሳ ደግሞ ልጁን በማስተማር መሬቱን በማረስ እርሻውን በማረስ በንግዱ ክፍለ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ሆኖ በዋናነት በቃጫቢራ ወረዳም
በሽንሽቾ ከተማ አስተዳደርም በርከት ያሉ የዳዌ ጎሳ አባላት እንዳሉ ከዚህ በፊት የነበሩ ወላጆቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አስቀጥለው አስጠብቆ ባመጡት መነሻ ሲሆን እኛ ዛሬ ኦሮሞ ነን የምንለው ዛሬ የተነሳ ነገር ሳይሆን ከጥንት ጀምሮ ያለ ሲሆን ከዚህ በኋላም ባለው ነገር ከተለያየ አንግል በተለያየ ሁኔታ ተገናኝተን ህብረታችን አንድነታችን አደረጃጀታችን አጠናክረን በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ላይ አጠናክረን የሚንሄድበት ይሆናል። ሀታው መሌ ይመልሳኒ ቆርማታ መሌ ህንቱሬ ከሱማ የሮ ስርና TPLF ኦሮሞታውን ረክሳታ እቲ አርሳን ከፈላ ቱራን ጉዳዳ ስራዬ ማመር ነው። ዛሬ ማመር ነኝ። በዚህ ሙያ እያለሁኝ በዘመነ ወያኔ በዘመነ ኢህአዴግ ዘመን በማይተም ዋርካ አርማ አድርጌ አስቀርሻለሁ። ጉባኤውን በማስማማት እንግዲህ ያንን በማስቀረጼ በፖለቲካ ተከሰስኩ። በ10 ዓመት እስራት እንዲፈረድብኝ ጠላቶቼ ይህንን ተመኙ። ለምን ኦነግን እያደራጀ ነው የኦነግ አደራጅ ነው ተብዬ እኔ የማላውቀው ነገር ያለ ስሜ ስም ቀቡኝ። ኦፍከኑን ኢሳኒ ቀበኛ ፊ በርኖታ ኦላኖ አካርገተን ከኒሳን ደንዴሲሴ ዋን ተኤፍ ሶቺ ሐዋስ ዲነግዴፍ ሲያሳ ናኖ ኬሰቲስ ቆርኒ ቀበን ኦላናዳ ኤኙማ ኦፊ በሩፍ ጨራቂ ታሳ ቱራን ኬሰቲ ቡአ በኢን ኢሳን ሙዳቴ ሄዱማቱስ ሐምባ በዳዳ መደ ዱፋቲ ኢሳኒን ዳሎታ ዱፉፍ ደበርሱፍ ኩተኖ ቀበን ጭምሴራ fedhiin gosoota Oromoo Arsii Utaafi Dabboo Abiyyuuf Daawwee uummata Kambaataa irraa fottoqoo osoo hin ta'in bakkuma jiraatanitti hidda dhufaatii sanyii isaanii isa dhugaa baranii akkuma kanaan dura hawaasa naannoo wajjin nagaaf jaalalaan jireenya itti fufuudha. ባለንበት ቦታ ስራችንን ሰርተን የምንኖር ጠንክረን የሰው እጅ ማናይ ኦሮሞ ምን ጊዜ ባለበት ቦታ ሰርቶ ነው ምንነግድ ከሆነ ይነግዳል የሚያስተምር ከሆነ ያስተምራል በተለያየ ስልጣን ላይ መቀመጥ ከሆነ ስልጣኑ በተግባር እየተወጣን በከምባታ ውስጥ ብንኖርም ራሳችንን ከፍ አድርገን ያለን ሰዎች ነን። ከምባታ ደግሞ ለዚህ ይመሰክራል። ራሱ ከምባታ ማንነታችን የከምባታ ማንነት አንነካ እኛ ደግሞ እኛ ማንነት እንድንነካ የማልፈልግ ሰው እንድደርሱብን አልፈልግም። ታላላቆቻችን አንቱ ብለን እማማ ብለን ከዛ ደግሞ ወንድም የሆነ ወንድሜ ብለን ኖረናል። ከዛ ግን ገፍቶ ከመጣ ያው የኛ የሆነ የራሳችን ያው አንድ ገፍቶ ከመጣ የምንሄድበት አካይዳለን። በዛ ደረጃ ግን ተስማምተን የኖር ህዝቦች ነን። ዛሬ ደግሞ ይሄንን ወደፊት ባለው ጊዜ ቀጣይት እንደው በኦሮሞ አባቶች ሲደረግ የነበረው ሊቋረጥ አይገባም። ታን ነበር ዛሬ እኛ እዚህ ደርሰናል። እኛ ልጆቻችን እነሱ ደግሞ እዚህ እንዳለን እያስታውሱ እየመጡ በሪሱ ማናቸው ወደ በሪሶ እንደ ለፍተዋል ለዚህ አካባቢ እኛ ደግሞ እኛነታን ገልጸን ዛሬ ህይወታቸውን ይማርና እሳቸው ትልቅ ስራ ነው። በ1969 ዓመት መጥቶ እኔ ህፃን እያለሁ አስታውሳለሁ እኛ ጋር አድረው በ8 ዓመት የሚደረግ ምርጫ አለ። በዛ ማስመርጦ ከደርግ ወዲህ ነው አሁን እንትን እየተቃቀ በደርግና በወያኔ ነው የኛ ስርዓት እየተቃቀ መጣው። ደርግም አፍኖ አለፈ፣ ወያኔም አፍኖ አለፈ። አሁን ትንሽ ጊዜ አግኝተን ያው ማንሰራራት ጀምራል። አሁን ደግሞ ይቆርጣል ምን ምት የለኝም። ለልጆቻችን የተቃጠለች ቦን አቃብለን የምናልፈው ኩተኖ አዳ ኩኑንሱ ኩን ሐምባ ኢሳኒ ዴፋቹ ቆፎ ሶይን ተይን ሐዋሳ ኢሳኒ ግዱቲ ሁባኖ ዶጎንጎራስ ስሬሱዳ ኬሰቱ ሁባኖ ዶጎንጎራ ስርኒ ገዳ ፓርላመንቲ ክርስቲያና አከታይቲ ኢላለሙ ዱርሰኒ ስሬሱን ሆጂ ጉዳ ፉልዱratti ኢሳን ኤገቱፍ ቡኡራ አከታዬ dubbataniiru. Sirni gada bulchiinsa aadaa fi caasaa hawaasummaa akka ta'e warroonni ifatti hin hubanne qabsoo eenyummaa sanyii ofii isa dhugaa baruuf godhamu ija shakkiitiin yommuu ilaalan arguun kan baratamedha. Leenca qaraanii ongafa nagaa yaa Yesuus mootii lalisaan sharooni mootii guddaa hidda daawwiti. Amantiin hafuura kan guddis yoo ta'u sirni gadaa gaggeessummaa gurmaa'ina hawaasummaa fi haqaaf bu'uura ta'e tajaajila. Hubannoo akkanaa uumuudhaan yaada dogongoraa balleessuun hawaasa isaanii keessatti tokkummaa jiru daraan cimsuuf gargaara. Ijoollee isaanii afaan aadaa fi sirna gadaa barsiisaa deemuun hambaa abbootii isaanii iddoo duraatti deebisuuf hojii hojjetamaa jiru milkeessuuf dhimma filannoo hin qabne ta'es argameera. Itti fufiinsi kun mata duree dandamachuu fi aadaa kunuunsuu irratti kan ijaarame yoo ta'u hawwii gosoota dabbuu abbiyyuu godina Kambaataaf naannolee biroo keessatti argaman dhugoomsuuf gargaara. Jaarsoliin sirna gadaa jala jiraatan yookaan
qajeeltowwan isaa qoratan haqummaa gaggeessummaa fi walsimsiisa hawaasummaa guddisuu keessatti ga'een isaanirraa eeggamu guddaadha. Hojiirra oolmaa qabatamaa hadhatti barbaachisummaa sirna gadaa agarsiisuuf qajeeltowwan isaa bakka danda'ametti caasaa bulchiinsa naannoo keessatti hammatamaniiru. Fakkeenyaaf malleen gadaarraa dhufan falmii hawaasa keessa jiru gidduu seenuuf kan ooluudha. Leenca qaraanii ongefa nagaa yaa Yesuus mootii lalisaan Sharooni mootii guddaa itti daawwiti. Sochiiwwan haaromsa aadaaf afaanii fi duudhaa barsiisuun hambaa oromummaa isaanii eeguuf hawaasni dhaloota haaraa afaan Oromoo duudhaa aadaa fi caasaa sirna gadaa barsiisuutu isarraa eeggama. Afaaniif duudhaa hawaasaa Oromoo kanneen akka Daawwee Dabbuu Abbiyyuu Oromiyaan ala jiraatan fayyisuun kutannoo olaanaa gaafata. Gosti kun teessuma lafaatiin biyya abbootii isaanii irraa adda ba'anis hambaa isaanii waliin deebi'anii walquunnamuuf tarkaanfiin itti yaadanii fudhachaa jiran baay'ee kan nama dinqisiisuudha. Gosti Dabbuu Abbiyyuu Daawwee afaan dhagaa bu'uura eenyummaa aadaa ta'uu hubatanii ijoollee isaaniif dhaloota haaraa afaanicha barsiifachuuf carraaqqii eegalan utubuun ga'eef qooda Oromoota Oromiyaa keessa jiraatan irraa eeggamuudha jedheen yaada. Kana gochuuf ammoo itti gaafatamummaa kan qaban qaamota naannoo giddugaleessa Itoophiyaa bulchanii fi naannoo Oromiyaa bulchaa jiran waan ta'eef gaaffii mirgaa ummata Oromoo Oromiyaan ala jiraatu simatanii tarsimmoo karoora waliinii qopheessuun carraa afaan Oromoo idduma jiranitti barachuuf isaan dandeessisu qopheessuun murteessaadhaan yaada ummata Dabbuu Abbiyyuuf utaawaayyuuti. Gama biraatiinis faarfannaawwan afaan Oromoo afaan Kambaataatiin maddiitti fayyadamuun dandeettii hawaasaa mammaaksa aadaa fi aartii Oromoo nama hawwatu karaa ittiin argachuu danda'an haala mijeessuudha. Afaan Oromoo tajaajila waldaa Pirootestaantii fi sirboota keessattis jalqabuun afaan sana gara waaqeffannaatti walitti makuun kutaa jireenya hawaasaa giddu galeessa ta'eef afaanichaaf walitti dhufeenya qabatamaa fi miira kennuuf ni dandeessisa. Jaarsoliin seenaa godaansa seenaa fi taateewwan gurguddoo afaan Oromoo keessatti mul'atan dhiheessuun afaan baruu qofa osoo hin taane hambaa isaaniitiin akka boonan gargaara. Seenaawwan waa'ee sirna gadaa gootummaa abbootii fi gatiiwwan Oromoo kanneen akka kabajaa walqixxummaa fi itti gaafatamummaa hawaasaa wal hubachiisuufis hojjechaa jiru. Sirni gadaa utubaa ijoo aadaa Oromoo qaama Daawwee Abbiyyuu duudhaa isaanii deeffachuuf carraaqqii godhan keessattis isa tokko. Gosti kun hayyoota Oromoo fi ogeessota gadaa Oromiyaa yookaan bakka biraatti argaman qajeelfama argachuuf gaaffiin dhiheeffachaa jiranis fudhatama argachaa dhufuu isaatti gammachuu qaban ibsu. Hayyoonni kun qajeeltoowwan sirna gadaa kan akka hooggansa umrii irratti hundaa'e bulchiinsa dimokiraasii fi waldhabdee furuu ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru. Malli aadaa gadaa kan akka marii fi waliigaltee falmii hawaasa keessa jiru furuufis hojiirra ooleera. Gosootni Oromoo Arsii Dabbuu Abbiyyuu hawaasa Oromoo biroo waliin deebi'anii walquunnamuuf fedhiin qaban dhimmoota tokko tokkoon gufachaa turus amma haala mijataa argachaa dhufuusaa hin haalle. በዚህ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ እየተደራጀ ነው ያለው። በምሁራንም አሉ፣ በአርሶ አደሮችም አሉ። በአጠቃላይ ይሄ ምንድነው የመጣንበትን መስመር ለማስቀጠል ዋና ወሳኝ የሆነበት ጊዜው ነው። ጊዜው ስለሆነ ወተናል ማለት እንችላለን። ስለዚህ እናንተም ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሚሴንሶታ ጎሳ ጃርሶሊ አዳፊ ኦጌይ አፋኒራ ከለቲን አከብረተን ዳዋናን ገራ ኦሮሚያቲ ዱፉን ጀልቀበን ቡአ አከቀቡ ሁበተኒ ኢትፉፊንሳን ራወቻ ጅሩ ዳዋና ከነ ኬሰት ሴናፍ ዱዳ አፋኒን ፍረተሙን ቤኩምሰ ከነ hawaasa isaanitti deebisuu akka danda'anis mirkaneessaa jiru. Taateewwan aadaa waloo kan akka ayyaana irreechaa yookaan konfiraansii tokkummaa Oromoo qindaa'anii gosti Dabbuu Abbiyyuu akka hirmaatuu fi namoota biroo irraa baratus hayyameefii jira. Gosti Dabbuu Abbiyyuu tattaaffii aadaa dandamachuu isaanii beekuu fi deeggaruun dirqama sabummaati. Taateewwan aadaa gaggeessuu, afaan Oromoo barachuu fi bulchiinsa gadaa hubachuuf kakka'umsi horatan cimee
akka itti fufuu karaa hayyoota isaaniitiin wanti jalqabame akka jirus ni dubbatu. Gosti Dabboo Abbiyyuu afaanii fi duudhaa abbootii isaanii deebisuuf karaa dheeraa deemaniiru. Imalli dandamannaa aadaa Oromummaa isaanii qormaata hedduu keessa dabree sadarkaa ammaarra ga'e dhalli namaa waan raawwachuuf karoorfatee ka'e irraa abdii kutatee duubatti deebi'uu yoo baate lafa qalbiin isaa fedhe gahuu akka danda'u muuxannoon Oromoota gosa Arsii Dabboo Abbiyyuu naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Kambaataa keessa jiraatan agarsiisa guddaadha. Murre nu hordofaa turuu keessaniif ulfinatu isiniif mala. Subscribe copy link gocha wantarraa gammaddaniif garaa isin hanqatiin yoo jiraate qeeqanuuf barreessa. Yesus moti la lisan saroni moti guda itadawati otota kesa kake enjiro kike atur fe fami wa kana faun fadwa male barabara fadwa male barabara fadwa male barabara Saganu akotarwa moti godol bimike Saganu kandu anife moti godol bimike Warika sinjijire moti godol bimike Otila tabarabarane moti godol bimike Najratan nichlubu kabu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale Jete ka uf nabogo nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale umne bishen jirato nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale magarata enuli mulatu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale Chakarani ongefanaga ya Yesus moti la lisan saroni moti guda itadawati otota kesa kake enjiro kike atur fi fami wa kana faun fadwa male barabara fadwa male barabara fadwa male Famu makanike, moti godol bimike.
dacheetu deessi guddummaa kee mootii guddaa ulfinni kee warroonni kennumanii mootii guddaa ulfinni kee shitubbaa dabala moo'anii mootii guddaa ulfinni kee tisaagini biddaarra kan diimatu enneenyure simaalee enneenyure simalee enneenyure simaalee enneenyure simalee magaalaa har'ani tarkaanfatu enneenyure simale enneenyure simale enneenyure simale enneenyure simale naarraa ol jireenyi mul'atu enneenyure simale enneenyure simale enneenyure simale enneenyure simale jiti miilla isaa dachee kan dhuunfatu enneenyure simale enneenyure simale enneenyure simale enneenyure simale Ikira naanneshe waaqayyo waayeeku akarraa gungume naasise humni waaqa dhufee barrisee kan bugee labsi dhiigee gaddaande ani monaan jedhegaa ufeera qoonni kee kana booddeen qoroo yaaseera liqeessitaa malee liqeeffatoo afaan qabatoo endeessitoo erga koosii kenneera deemi garaa gootoo tidee kakuu ergee maqaan isaa hin qaanoftuu roobini hin salphatuun